nullee caaltullee dhaamsin si dhaamu barbaade maali atis caaltu akkuma nama isaa hime kanatti soba seetee shakkuu hin dandeetta garuu dubbiin sobaa miti hidhamee dharrabee ammas hidhaa taa'uun sunu bareedaadha garuu tatana caaltu maali namaaf namni walduudha innis akkamitti neeyis jedhet sunillee akkamitti bahee callisee taa'a jedheetiniin yookaan waa walitti jedhanii afaanii walitti taranii walitti dubbatanii ulee walitti guurachuu danda'an eega ulee walitti guuratan booda wal miidhuu danda'an Muktaaris taatu abbaa manaa keetti abbaa ijoollee keetti ilmoo keetti kanaaf jarri obboleeyyan jarri wal lolanitti waan biroo gaan boodaatillee seenofteetta jechuudha ni seenofta yoo walirra wal kageessan taate kanaafuu akka dubbiin akkasii miidhaan akkasii akka walirra hin geenneef caaltuu yoo dandeette waan Muktaarraa barbaaddu yaa kophaa kan kee jala guratee deemuu hin dandeettu yoo walitti araaras taatu dirqama walitti sin araarsina yoo saniimti garuu hanga irratti haasofnutti wal agarree hanga wal arginee irratti haasofnutti namni beekaa dhukat silaan argamu waan barbaaddus Muktaarraa waan na gaafadhu itullee waan si miidhallee taatu anas si gaafateetiniin isinillee walitti araarsuu si yaala ammaaf garuu obboleeyyan akka waliin fidne akka obboleeyyan waliin fidne amma akkas waliin jedhanii kaaniitiniin wal tumuu danda'anii wal miidhuu danda'an namni wal ajjeesuu danda'a akka obboleeyyan wal hin miineef adaraas hin jedha Muktaarin dubbisiiti kootti jedhii wal argaa horii si bira jiru itti mul'isi isaa wal argi horiin kunooti jedhi itti mul'isiiti akka waliin fidne gabbee waa godhii situ waa gochuu danda'a sin jenna amma nama hedduu wal loluu danda'a fakkeenya jar lamaan heesisti ani dharraa baase Muktaarin maaliif baaste jedhee anaaf Muktaar wal loluu dandeenya namni isarra obboleeyyan hedduu jiraas keessa maaliif histeedhanii Muktaarin loluu danda'an Muktaarillee nama irra goruu jiruu danda'a ati maaliif horii kennita jedhaniitiniin dubartiin agarsiis harka fudhatu maa callisti jedhaniitiniin isallee loluu danda'an gamaa gabanaan obboleeyyan dubbii Muktaariif isa qofaa osoo hin ta'in obboleeyyan maatimmaa mana kanaaf manni kunuyyuu walitti yaa'ee wal fixuu danda'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi wajjin haa jiraatu jecha mee salaamata gaafadhu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu daawwattoota jiraatan jecha sagalee maal kaastee seeran jedhe seeran dubbadhu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota keenya baga jiraatan garuu waas gaafadha kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif jetta ati YouTube qabdu daawwattoonni keetii miti inde isinumatu kenna isanuma sima keessan itti dhaqanis bareeda ani immoo kennaaf jennaan barkoo waa qabda iti laaki amma ati dhaabataate ani akkasi akkam jirtan nageertanii baga jiraatan jecha baadiyyaan akkanatti hin tolti viidiyoo kanaan dura bulchaa irratti jirtan jedhee yaada akkasi maal isin jechuu dhufe maama hidharraa ba'e eega hidharraa ba'e booda waa dhaammachuu barbaade maal dhaammatu barbaade eenyutti dhaammatu barbaade kan jedhu mee isumarraa dhageeffannaa Muktaarii fi Maamman hedduu wal lolanii turanii viidiyoo bulchallee waraabaa isiniif gadhiisatti ture maalitti wal lolan harkoon isaanii maali yoo jennee ilaallu Muktaar horii qaba baadiyyaa kana keessa horii isaa kana fideetiniin isa bira kaayate horii hedduu isa bira kaayate sanniin kanaan dura argitan jedhee yaada caaltuun viidiyoo raabde horii san yaafattee kanaaf horii yaafattee in kutteenisi jaartii isaati ka hojii rakkataa jiru Maammadha jechuudha isin horii isa bira kaayate horii isa bira kaayasan jaartiin dhuftee viidiyoo caaltuu waraabde turte san fuuteetiniin yaafattee jechuudha namootaan nam tokko nasiiba ka amma subscribe godhu jira kan arginu jira haasa yaadataniif kanaaf mee dubbiin akkamitti si bira yaafatee ati maal taatee eessa turte maaliif turte dubbiin iyyaafannee barisiin dhufteetuma isaan wal dhaabanii jiran isaan Muktaarii fi caaltuu wal dhabnaan bakka yeroo lama sadii ani immoo natti deddeebitee horii kana naa kennii ani ilmaa wajji rakkadhee naan jette ani isaan wal hubattanii ree jedheen isan agarree inni daa'imallee narratti gatee jira narratti gatee deeme ani naa kennii naan jettee gizee tokko dhoogadhe gizee lammataa natti deebitee odoo isin natti deebiin naan dhaqee isa soqee wala eenyuun Muktaarima soqee bilbila isaa ka duraan ittiin bilbilu naa dalaguu dide bilbila cufate eegasii bilbila eega cufate booda an dhaqee qaamanuu Adaamaa bakka duraan beekuttiin soqee hin dhabe dhabee achi asitti deebinaan ammallee isiin eegan deebee turellee natti dhufte naa kennitu malee oduma isin naan jettu horii kana hin godaansise iddoo birootitti. Eewa ati. Haga inni irratti maxxanu jedhee horii kana godaansise. Horii eega godaansise illee isin natti deebite dhufnaan amma bakka amma
daa'ima qabattee dhuftee natti bootte. Isiin natti boonnaan ani garaan dhabeetuma horii kana waan fedhe inni na haa godhu ati rakkatura jedheeni daa'ima qaba hojii rakkatura jedheeni itti kenna. Horii na biraa oofatte ergasii eega horii oofatte inni immoo achirraa dhufe qabeenya kana barbaadu horii kana fidi horii karaa keettee naan jedhe akkatti ani daa'ima sa'a san horii ka ofii dhiisi ka isaa dhiisi kiyya kana odoo oofatte ani daa'ima santu karaa na nyaate isii qarqaaruudhaaf rakkoo kanatti seenee jechuu barbaadeetti waan akkanaatti. Kanaafuu waa hunda iccitii guutuu isin himee ture dubbiin isin rakkaati maammannoo ibsa jira anallee tolchee dura ifa naa ta'uu baatus horii akkatti irraa fudhatte inni illee muktaariin eessan deemee akka barbaadeetti waa hunda nu himee ture inni nu himee jira amma wanni inni dhaamatu barbaadu viidiyoo naa waraabime namnis naa dhaga'u waan garaa keessaa namni illee maaliif waan akkana dura hin himaatiin hin dubbatiin akkana jedhanii hin aarreef waan garaa keessaa qabu dubbachuu barbaade jechuudha. Sonillee dhaamsa qaba eenyuuf qaba dhaamsa san muktaaris haa dhaga'u caaltuulleen haa dhageettuu maammalleen akka rakkoo hin qabne dubbilleen akka kijiban taane horiillee beekaa kan kennineef akka jaartiin isaa irraa fudhatte uummanni isaa beekuuf maal godhere dhaamsa dhaammachuu barbaada caaltuuf mee maal jettee dhaammachuu barbaadda? Ani amma inni dhaamsa dhaammachuu barbaadu irra guddaan an awwala isii yaaduudhaaf qabeenya kana isitti kennee daa'ima tanaaf yooma muktaar obboleessa kiyya caaltuullee obboleettitiyya jedhee qabeenya kana walumatti qabdan jedhee itti kenne intalti garaa laaftu ilma haadhatti irraa ol fooftu moo maal jettu Oromoo. Ani garaa laafina kiyya kanatu qabeenya kana itti na kennisiise kama isiiti jedhee itti kenne caaltuun immoo haga an hidhaa jiru kana komii isirraa qabasiyyuu. Ani hidhaa seenee jira sababa isii horii kana itti kennee hidhame silaa dhuftee takattaltee na baasuu qabdi. Itti namaalleen itti na bilbilaa jedheen namni itti bilbilee isiin zim jettee haftee fi odoon bilbila ittiin bilbilamine sanaan hin beeku amma muktaar anallee hiisisee jira. Egaa hiisise amma na baaftanii jirtaniin ammallee immoo jaartii tiyyallee qabeenya kana hojii itti kennisan jedheeni beeksisa kiyyaarraa isillee soqaa jira waan ta'eef dubbiin kun akka dhaabatu caaltuun dubbii kana dhaabuu qabdi maaliif yoo caaltuun kun qabeenya kana bakka keetti fiddee isa narraan amansiisin narraa dhaabatuu hin danda'u. Anarraa iyyuu dhaabatu walitti dhufu garuu anillee dhiisuu yookaan inni nan dhiisu. Rakkoo birootti dhufa waan ta'eef amma walumaa galaatti wanni naa jettu caaltuun hadaraa kee rakkoo siilaalee rakkadhe san laali qabeenya san yoo harkaa qabaatte akka bakkatti deebiftu jetteen itti naa himtaati. An amma na baasuu kana laalta malee an amma akkuma waan hidhaa jiruuti amma yoo halkan natti dhufuun mala gurbaan xiyyeeffatee jira rakkoo walirraa hin geenna hadaraa kee ati kana itti naa dhaami caaltuudhaan akkuma awwalaan si yaade kana yaadi kootuti qabeenya kana bootatti deebisi yoo gurgurtellee mallaqallee deebiftu qabeenya sanillee bootatti deebiftu hadaraa kee jettaan asuma uummanni illee eegasi dhaggeeffattoonni illee dhaganii an dhaamsi an qabu kana akkana itti jechuu barbaadetti an haftuu homuun jiranii an hafe yoo taate malee dubbiin illee baay'attee fi wanni ta'u. Akka shorta daawwattoota kenna dhaggeeffattanii jirtanii waan jedhaa jiru caaltuu atis viidiyoo hin laaltee yaada yoo caaltuullee argan jiraatin qaamallee barbaadellee itti himaa yookaan argu taate inshaallah ammaaf garuu atantamaan namni kun maaliif wanta akka qaldii ilaalan kun yoo guyyaa takka illee nama bulchitu yoo ka sa'aatii takkitti illee nama achi ooftu waan dhufuun beekamu jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade caaltuulleen akka ati yaaddetti isiinuu haga hidhaa kan hunda taa'u garaa jabaattee teettee jetteemi isii maali adda beektaa jarri obboleeyyanii ni sobanii anuma sodaachisanii malaan horiin irraa fuudhuuf malee waliin miidhan jettee yaaduu dandeetti. Si galee akkasitti yaaduu dandeetti malee wanti jettee yaaddu. Garuu hidhamuu kiyya kanan beeyti. Hidhamuu ni beeyti yookaan immoo beekamaa hidhaa kanaayyuu wayi mana hidhaa keessa viidiyoo raabdan hidhamee malee haasoo malee. Waraab. Kanaafuu wanti si yaaddu maarree hidhamuu kan kee kana maali adda beektaa isiin? Akka waan argitee beekamaa osoo ati hin hidhamin wayi mana hidhaa keessa argitee osoo ati hin hidhamin akka waan ati hidhamtee wayi fakkeessitanii kan irraa haasoftan taate beekamaa osoo hin hidhamee malaan na shawwadanii naan sobanii horiin irraa fuudhuuf deemanii na qabuuf deemanii waan akkasii jettee yaaduu dandeetti. Mana hidhaa keessatti bakka hidhaa kanneen kan waraabuun seeratti dhoggamaa dhoggaadha. Achittis viidiyoolee waraabuu yeroo anuyyuu dhaqee isa hidharraa baasu kanneen kana waraabne eeguma dhufne gara qe'eesitti gara gandaasitti galle booda viidiyoo isin waraabne jechuudha. Kanaaf amma hidhamuu kan keessillee dhugaan seetuun amantu fa'a. Mana hidhaa jarris viidiyoo saniin amantu fa'a.
amma anu haga si dhuheenna no kamanu dandeetti namni baasulle maatiilleen dhabameeti miti namu hajaf dhaqee taa'u gusunda namni hin jiru fa'a dhimmaaf gara fagoo fa'a deemuu danda'ani saniif malee isallee namni hidharra baasu dhabameeti miti sigalee namni silaa karaa seeratti illee wanti illee bakka illee qabuu fi wanti waa hunda gochuu jiru hin beektaati illee silaa jarri si baasti yaw yoo jarris quban qabdu dhageenye fa'a fagollee jiran dhimma dalagaatiif jechuudha sigalee kanaafuu waan ati nagayaan ba'uudha bagarbi nagayaan si baase waan nagayaan ba'uudha ijoollee teetitti fi jaarteetitti nullee caaltullee dhaamsin si dhaamu barbaade maali atis caaltu akkuma nama isaa hime kanatti soba seetee shakkuu hin dandeetta garuu dubbiin sobaa miti hidhamee hidharra ba'e ammas hidhaa taa'uun sunuu bareedaadha garuu tana caaltu maali namaaf namni wal'uudha innis akkamitti neeyise jedhet sunillee akkamitti ba'ee callisee taa'a jedheetiniin yookaan waa walitti jedhanii afaanii walitti taranii walitti dubbatanii ulee walitti guurachuu danda'an eega ulee walitti guuratan booda wal miidhuu danda'an muktaaris taatu abbaa manaa keetti abbaa ijoollee keetti ilmoo keetti kanaaf jarris obboleeyyan jarri wal lolanitti waan biroo gaan boodaatillee seenofteetta jechuudha ni seenofta yoo walirra wal kageessan taate kanaafuu akka dubbiin akkasii miidhaan akkasii akka walirra hin geenneef caaltuu yoo dandeette waan muktaarraa barbaaddu yaa kophaa kan kee jala guratee deemuus hin dandeettu yoo walitti araarras taatu dirqama walitti sin araarsina yoo sanii mititti garuu hanga irratti haasofnutti wal agarree hanga wal arginee irratti haasofnutti namni beekaa dhufa silaan argamu waan barbaaddus muktaarraa waan na gaafadhu itullee waan si miidhallee taatu anas si gaafateetiniin isinillee walitti araarsuu si yaala ammaaf garuu obboleeyyan akka waliin fidne akka obboleeyyan waliin fidne amma akkas waliin jedhanii kaaniitiniin wal tumuu danda'anii wal miidhuu danda'an namni wal ajjeesuu danda'a akka obboleeyyan wali hin miineef adaraas hin jedha muktaariin dubbisiiti kootti jedhii wal argaa horii si bira jiru itti mul'isi way horii san baadhatee deemanii isallee taatu wallolee amma deebisee kaasitti isa biratti hun deebisu fa'a horiillee baadhatee deemuun si harkallee gabbaasellee gurguru maatii kan kee bira geettaatillee horii fuuteessa geesta kanaafuu yookaan bakkuma wayii keesta isaa wal argi horiin kunooti jedhi itti mul'isiiti akka obboleeyyaa wanti hin jenne kanuma naadhaa miti mire kana akka waliin lolle akka waliin fidne gabbee waa godhii situ waa gochuu danda'a sin jenna furmaanni si bira jira yoo furmaanni si bira jira horiin deebiin eegasi tasgabbiin hin buune amma nama hedduu wal loluu danda'a fakkeenya jar lamaan hiisiste ani dharraa baase muktaari maaliif baaste jedhee anaa muktaar wal loluu dandeenya namni isarra obboleeyyan hedduu jiraas keessa maaliif hiisite jedhanii muktaari loluu danda'an muktaarillee nama irra goruu jiruu danda'a ati maaliif horii kennita jedhaniitiniin dubartiin agarsiisa harka fudhatu maa callisee jedhaniitiniin isallee loluu danda'an gamaa gabanaan obboleeyyan dubbii muktaariif isa qofaa osoo hin ta'in obboleeyyan maatiin mana kanaaf manni kunuyyuu walitti yaa'ee wal fixuu danda'a kana bichaayyuu miti amma ani mana kiyyaanu wal lolaa jiraniitii tiyyaanu maaliif qabeenya kana awwalallee situ fuudhee obboleessa kiyya jettee nutti fide ammallee immoo ilmaan teetirraa kasiidhaniif kayyattu isiidhanuu wal lola jirra dubbiin kun eegas gara beesan isiillee yoo dhagaye gara biroo diigama jechuudha kanaafi kun gabaabatu kun rakkoodha kana hordoftoota daawwattoota keenya tanumaaf dhufne caaltuuf dhaamsa dhaamuu dhufne caaltuu bakka jirtu beeyti furmaata itti nuuf godhi furmaanni si harka jira kana jechuun barbaanne waan daawwattaniif galatoomaa isin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bye bye